Sagasa sagal baati ko dokofa barakuma la mabi di dami toko guya ya dendo fichila di daga bruma guya ya dendo fichila di daga bruma bagagesan bagawalu manu geni kabajam tote bisenso te jarme sokuma katota oromo yaman sagasa sagal barakuma la mabi shankala di sumba oromo da lafti butu oromia kesati irima ba fichila di daga bruma kan aba oromo ganamu ero bilisumma oromo di durfage oromia bahani kaaba kibba bidu gale sagesati dina kenya mubbafi galabute yoda gehe ero bilisumma oromo alubu takabatu inde bide bilisumma jecha kanani kabajafi buddina saba oromo gonfachisan kana holuti nuti ero amma kana kabso bilisumma oromo da kana bilisumma oromo tin hoganam kandur chala jabanne waan dandeenyu hundaan cinaa dhaabbanne gargaaruu yeroo isaa amma jenna qeerroo bilisummaa oromoodhaa seenaa bara baraanni yaadatama jaarmeenni tokkummaa baqattoota oromoo yaman qeerroo bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo wabii saba oromoo waan dandeenyu mara ammaddii dhaabbanne gabrummaa bara 150 xumura itti ni goona sadaasaa sagal barakuma la mabi di dami takka injifannoo ummata oromoo irratti qabsoo injifannoo nama gaafatti jabaannee haa hojjennu jaarme tokkummaa baqattoota oromoo yaman injifannoo ummata oromoo kayyoo fi akeekatan akka galmaan geessanu kabajaan isin gaafanna hamileedhaan hamilee kaagartee asirra dhiyaatee haasaa nu godhu obbo Morqorii hamileedhaan nu simadda. Amileen kitikaati. Galatuma. Egaa sagantaan keenya alamma sagantaa tajaajilaatti addaa ka afaan arabaatti afaan oromoo ta'ee kan dhaggeeffannee gama afaan arabaatti seenuuf deemna. أيها الحاضرون الأعزاء أولا نحييكم ونرحب بكم بحضور يوم إحيائنا الثورة الشبابية الأورمو الذي يحتفل في 9 نوفمبر في كل سنة وخاصة في هذه السنة في عام 2021 ميلادية وكل عام وأنتم بخير. إن الشعب الأورمو يحتفل لإحياء الثورة الشبابية الأورمو في كل سنة من شهر نوفمبر وهذا السنة سيكون 16 سنة لبدء هذا الاحتفال وهذا الاحتفال قد بدأ من أمر من جبهة تحرير الأورمو في عام 2005 ميلادية. أيها الحاضرون الأعزاء إن الشعب الأورمو قد وصل فوق طرفي الحرية في هذا السنة لأنه قد حاصر جيش جبهة تحرير الأورمو في كل أراضي أرض أوروميا جميعا وخاصة الآن قد أمر مسؤول جيش جبهة تحرير الأورمو الأخ جال مرود الربا كل مكونات الجيش أن يتوجهوا إلى العاصمة في التنين لكي يحاصرون في أقرب وقت كان. ومن جهة أخرى إن جيش جبهة تحرير الأورمو قد حرر أكثر مدن من شمال أوروميا في منطقة ولو وقد حرروا مدينة باتي وكمسي وجفاروبيت وكرقوني وهتاية وإن هذا الجيش قد توجهوا إلى العاصمة فلبين ومعهم جيش TDF متفقين معهم لإسقاط هذا الحكومة الإمبراطورية الذي لا يريد إلا لمصلحة قبيلة واحدة فقط. أيها الحاضرون Akkuma namuu gartee hawaa tureetti silaa sujuudhaan yeroo ammaa bilbilamee gartee haaseffamee takkaa dubbifamee hooggansi kun irra filatamaa ture. Garuu gaa wanti gartee asirratti hubachuu qabnu hundi beekuu qabnu. Har'a hoogganoota dhaabaa warra biyya alaa jiran warra gartee bomaa diinaa jala hin jirre warra yeroo fedhanitti argamanii haasaa godhuudhaaf mijaa'uuf silaa taatee har'a qaamni hooggansaa as jiru kun yeroo ammaa kana sujuudhaan itti bilbilee nu dhageessisa ture jechuudha. Ammoo gaa adeemsi waraanaatii fi adeemsi nama magaalaa jiraatu wal dhaba waan ta'eef jaal gammachuu abbooyyeetiis ta'ee jaal marroonis yeroo amma nuti asii haasaa hojjifu yeroo amma nuti asii ayyaana keenya kana gaggeeffachaa jirru waan isaan keessa jiran hin beeknu jechuudha. Diinaa wajji hokkee wal qabanii jiran lolarra jiran iddoo neetworkiin hin jirre jiran waan addaaf hin beekneef jecha sagalee tana dhaamsa waraabbii jaal abbaa shaabira nuufaa heenii jechuu jaal gammachuu abbooyyee. Kanaafuu dhaamsa kana akkuma gartee hangafni keenya abbaan keenya jaal gammachuu abbooyyee nuun jeessan firra beeynee namuu fudhannee
خرا وجودتي هاينون دام سخينا قالتوما Jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yemen jiraadhaan jabaadhaan yeroo egaa nama cufaayyuu akkanumatti ofiitti fuutanii hanga biyyoota Arabaa jiran waliigala isaanii kan Yemen qofaa osoo hin ta'in Saawudi Arabiyaa bakkoota adda addaa Yemen Baahiriin baala jiran kan cofaa irratti hojjetanii babal'iftanii Gatum sakaitan jabeessuudhaan waan bilisummaa Oromoodhaa haala amma yeroo ammaa kana irra jirurratti egaa
Vamos,